egaa laftii fi lafeen tun walitti waan jirtuu fi midhaan akaanii fi namni abaarame tokko jedhanii beektu midhaan akaame tokko yoo facaafte margu namni abaarame illee akkasuma jechuudha lafti abaaramte illee akkasuma waan taate fi kanarra dhaabbanneeti sirna kana qopheessine jechuudha. Kan wal miidhe dhalootuma tokkicha waan ta'aniif gabaasni warra darbee kun immoo dhaloota jiru kanaaf kan qananii akka ta'utti eebbi taasifame akka sagantaa warra abbaa Oromootti waaqeffataan dhala namaa bifaan gurraacha fi diimaa laga gamaa fi gamana akkasumas biyya akkasiitii dhufe jedhee nama addaan qoqqoodee hammeenya irratti raawwatu gosaa fi qomoon addaan qoodeen ilaalu dhala namaa fuuluma namaa qabaachuu isaatiin kabaja namummaa kennee fi waliin jiraata maddi hammeenya kanaas barnoota kana dhabuu akka ta'etti amana. Gabaasni nusinii dhiyeessu jechuudha yoo xiqqaate galma 190 walitti qabamee jechuudha. Miidhaan raawwatamaa ture godinaalee giddugaleessaa qofa osoo hin taane guutummaa biyyaa sadarkaa jedhamuu danda'amutti mul'ate. Garboota jedhanii abbootiin keenya nama qulqulluu namoota nagaa. Miidhaawwan garbichaaf garbittii irra gahaa ture gabaasaan walitti qabamanis garba bitanii luugama afaanitti kaa'u. Luugamaan oofuu jechuudha. Luugama nama akkuma gaangee fi fardi luugama qaban luugama namaatti jira jechuudha. Sheekoo yoo hodhuu duriitu miti yanni isinitti maa jirru kun waan nageenyee jechuudha waan manguddoo irraa fuune. Kuni kan miilati jechuudha kan nama miila qal'aati miila lamaan hidhaniinit akka inni qe'eedhaan deemne akkasitti tajaajilchiifatu jechuudha. Kuni luugama namaati irraa caccabe kunillee luugama namaati jechuudha. Inni kun sansalataa jechuudha. Miilatti hidhanii tookan oofan. Namuma akka keeyyatti kan isaanis garba isaanii kana itti roorrisu kan amma akka gadi buusanii luugama kana mana akaakayyuu kiyyaa tureeyyuu amma mana eessuma kiyyaa jira. Kan waaqayyo ittiin garba sakaalu jedhanii kan akka ammaa kana biyya akkanaa kanaan kottetti dhiyaatan kana isarraa ergifatu. Handur garbaan inni fidu. Eertichi sunis hin jira. Sansalanni dheeraa sunis kan afaanitti godhan kunis hin jira. Isaan ruugamanii fidatanii dhufan jechuudha yeroo sanitti. Ibiddaan qaama guggubanii mallattoo adda addaa itti gochuu. Garbittiidha jedhanii waan ishiin ergaa didde ibiddarra kaa'anii hudduu'an guggubanii. Buddeena ho'aa fuulatti uwwisuun fuula gurraachessanii gurguruu akka fiigee jalaan baaneef hidda miilaa kutuu fi akka waliin horre kolaasuu fa'i akka raawwatamaa turan qorannoon ni mul'isa. Sansalataan miila ishii kana hidhanii okkotee aannanii dugdatti hidhanii wafcii dhagaadhaa kana isa erga ammaa mammaaksan jedhu garbittiin gargaarsa argatte majii dhoksiti kan jedha sun majii jechuun dhagaa ittiin daakanan gubbaasani. Haga midhaan san daaktee xumurtutti dhadhaa sun aannan sun illee bahaa jechuudha dhadhaa fi aannan isheen akkasitti raasaa turte san midhaan isheen daakaa turte san nyaatotoo guddate namu. Ergaa didde jedhanii qoonyaa mogolee kutanii garbicha jedhanii akka inni rigitti hin deemne go'anii. Akkasumas yoo abbaan gabricha bitate du'e garba lubbuun jiru jala aansuun awwaaluu. Isa du'e kana yeroo awwaalan jala kaa'anii irraanis itti dabaluun warri hafan amma qananii guddaa qaba abbaa keenya biyyoon illee isan tuqu jalaanis uwwifamee jira baddaadhaanis ana kanaatu uwwifamee jira qananii haadha garboon isaa ammallee jalaanis irraanis akka waan isa tajaajilanii ofii qananii jiraatutti du'aadhumtillee warra sanaa olitti aanee akkasitti ittiin awwaalama jedhamee akka olaantummaatti ilmaa waaqa jalatti akka waaqatti kan of laalan jara sana irratti jechaadha. Reeffarratti darrabanii awwaalanii. Garboonni yoo ilmaan horatan ilmoon garbaa garbuma jechuudhaan ajjeesuu dubartii ulfaa ajjeesaa turus ni dubbatu. Kaanoo bareeda irraa dhalchu ilmoon garbaa garbuma jedhanitti ilmoon garbittiidha jedhanitti ilmoodhuma ofii dhalchan kana haadha wajjiniin magaalaa keessanii gurguruu jechuudha ilmoodhuma ofii. Kaanoo warra guddaadha kan maqaan nu bada jedhanii xuffumaa irraa dhalchanitti ilmoollee ajjeesanii haati boonyaan atillee itti dabalame jedhanii jirtuu bakka xawaalamtu jira jechuudha. Dabarsanii gurguraa turanii dabarsanii ajjeesaa turanii dabarsanii kottee isaanii muranii lafa qofforsiisaa turanii rakkoo baay'ee irraan gahaa turan. Midhaan garbarra gahe tumamaniiru akka sangaatti naannoo koo jira namni tumame har'a qaamaan nama jiru nama waggaa 80 nan beeka gurguramaniiru hiitamaniiru jira awwaalamaniiru waan tafe hin jiru. Kana malees gochoonni akka garba gibira lafaa kafalachuu garba tokko lafa waantaa tokko gibira ittiin kafaluu nama biraatii kireessuun galii itti argachuu meeshaa adda addaatiin jijjiirrachuu harqoota itti godhanii ittiin qotuu ajjeesanii garbatti gatuun hammeenyi lakkaawwameen dhumni irratti raawwatamuu maanguddoonni ni dubbatu. Booda soddoomaan walitti dhufanii warra mojoo motoraa kanaan waraana walitti labsan. Kan wal waraanu eenyunni isaan warri baalabbaatotaa duuba taa'u warri garbaa kun gaachanni itti kennamaa waraanni itti kennamaa goraadeen itti kennamaa isaantu wal waraana. Sunis garba isaanii karasii akkana fidu kunis garba isaanii asii achitti bobbaasa amma oduu wal waraanan amma miidhaan hedduutti
uumame garbaaf garba hedduutti. Manguddoon biyya sanii maal godhe maaloodha garbi kun gaafa harkaa dhume warra baalabbaataa lamaanii kanatti walitti dabree wal fixa. Koottaadha jara kana inni araarsina jedhee hedduu seenan. Gaafa hedduu seenan haadha akaakayyuu kiyya warra moyyoo motoraatti kana heerumsiisan. Intala warra akaakayyuu keenya warra moyyoo motoraatti heerumsiisan. Hedduu isaanii kanatti araarri bu'ee garbiif garbi wal waraanuu dhiise. Garba baabura midhaan daaku akkasumas nama dhibametti akka falootti tajaajila jedhanii qaluu gochaa dhala namaa miti bineensa bosonaa irratti raawwatamuun turre. Sanbira darbee gabra jedhanii wafcootti qalu wafcoo bishaanii naaftaa fite jedhanii maaliif wafcoo dabaluu sun hojjechuu dide dhiiga dhabe jedhanii bitanii fidanii haadha fi ilmoo haadha qalanii ilmoo dhillaalti ishiitti dabaluudha jennaan akka hayyoo saditti dhan dhukkubsinaaf odoo jettee ta'u iyyitu wafcoo saditti qalanii jechuudha. Joo namni alatee mucaan dhiiraa nyaarrisaa wal gaxxamu barbaadamee wafcoo jalatti owwaalama qalamee owwaalama. Namni yoo dhukkubsate amma kan lukkuu marsaanii maalii jedhan kana hoolaa marsaatii qalaa gataa kan jedhan kana gaafa dura gabra itti qalanii ittiin marsanii tiruusaa nyaachisaa turanidha. Dalagaa humnaa olii dalagsiisanii nyaata dhorkachuun fa'is hammeenya raawwatame keessaa isa tokko. Han isaan nyaatan han namni nyaan rumuxoo garbaa jedhu eelee mattillee maxinachuudhaaf carraan qaba. Daaraa keessatti maxinoo daaraa keessatti maxinatanii isa nyaatu. Maa gungumtaa akka garba rumuxoo dhabdee jaalattee miti shinqoonqoodhaaf namni gaafa beela nuumtu dhokkee looniyyuu nyaanna jaalatteetii miti. Maqaan garba godhu kun waan hunda hin danda'u wanti ni dadhabu hin jiru ba'aa warra kaan dhagaallee warra kaan jedhanii ilaalcha akkasii waan qabaniif nuti dandeenye irra hin keenyu inni immoo hin danda'a fuulota akkasitti irra keenya malee hin dadhabu inni garba waan barbaade irra kaa'uu dadhabna malee itti fayyadamuu dadhabna malee warri hin danda'a garbichi kan jedhan ilaalcha akkasii waan qabaniif waa humna olii itti fayyadamu jechaadha. Intala durbaa tajaajila sirriitti nuuf kennuu didde jedhanii qaama ishiitti shittoo biifanii gaagura kanniisaa jalatti hidhanii kanniisa itti gadi dhiisuun osoo watwaattu akka duutee himamaa. Keessaa kana yaadadhu takka ergaa diddee shittoo itti dibanii gaagura kanniisaa jalatti hidhanii kanniisni hanga ishii fixutti irratti daawwatanii kophee miila koo maaloo lammata ittiin deebi'u jiila koo takkitti mataa na gallakkisaa jettee jedhanii bakki isaa bula silaa goorannoo dhumaa fardaa goorannoo gaangoo goorannoo hoolaa kana keessa bulaa turan namni tokko garboota 5-6 faa qabaame yoo inni gooftaa yookiin giiftii yoo alaa sagalee dhaggeessise garbichi fi garbittiin sun ni ciisu fi jechuudha inni isaan irra deemee mana seena dhoqqee loonii keessa akka teessoo amma irra teenyuu kanatti irra taa'anii midhaan nyaatu. Namuma akka keenyatti haga isaan nyaatanii gaazii yookiin lambaa mataarra kaayatanii ibsaa buluu jechuudha. Hambeenya akkasiitti irratti raawwatamaa ture. Walii irratti raawwachaa ture. Gochoonni hammeenyaa kun giddugaleessaa qofa osoo hin taane daddabarsiisaa caasaa diriirfatee guutuu biyyaatti geggeeffamaa akka ture ragaalee hedduutu hima. Namni akka horiitti gabaa dhaabbatee bitamaa gurguraa ture gooftaa garbitti jedhanii hammeenyi ta'aa ture. Gabaan bittaa gurgurtaa yookaan daldala garbaa biyya keessaa hanga biyya alaatti tureera. Asii haga Jibuutii ga'utti asii haga Galaana Diimaa ga'utti nama kana akkuma horiititti oofanii gurguraa turanii jechuudha. Kunikaa gabaasa walitti qabameedha jechuudha. Manguddoota maas jiru kanarraa. Iddoowwan karaa daldala garbaa turan Jimmaa hanga Goojjam achiis hanga Galaana Diimaatti dhalli namaa bitee wal gurguraa ture. Akkuma har'a wadalaarree fi horii bitan kanatti meeshaa keessaas naa baasi jedhaniiti filaniiti bitattaa jechuudha nama. Akaakayyuu kiyya abbaa biyyaa ture. Akaakayyuun kiyya kuni abbaa biyyaati obboleessa akaakayyuu kiyya kuni abbaa biyyaati. Nama kana warra gurguraalee kana garboota illee jechuudha numa baase ta'anii gurguraalee kana walitti qabanii fidu. Inni obboleessa abbaa kiyyaa inni hangaftichi kun isa quxisuutti kenna. Quxisuun kun gabaa gammadaa kan jedhamutti gadi geessee shukuteedha gadi geessee jechaadha. Amma qaamuwaan natti min kaffalchi addeessaa jedhama sumbadaasaa addeessaa jedhama. Jara kana fuudhee deema akka horii didaatti yoo didan fuudhee gala. Gaaf kaanitti maal naan jedhu seetan isaan gaa sammuu isaanii sirrii jechuu de maaliif akkana gootu obboo kaffalcha akaakayyuu koon jedhe egaa ati maalitti beekta dhiirri akkana godhaa jedha. Dhumarratti lama ta'anii dubartiin tokko dhiirri tokko wajjin galanii didanii gurguramuu fidan kan hin deddeebi'u qabaatti. Dhumarratti fuudhee qeewwasaatti galfataa gaafa galchuu uumama waaqaa kana bakka tokkotti arganse halkan. Anaarratti walitti gaanti an jedhu achumatti hambisee akkanan godhee an jedhan. Egaa jedhan akkanaa kana sin agarre.
waan nurraa haadiku giddaa ayyaana kan jedhamu jira horroo guduruu keessa giddaa ayyaana kan jedhamu jira achirraati garboota warra fidanii ejjitta sarkabu akaakayyuu kiyya sarkabu akaakayyuu kiyya warra giddarraa dhufanirraa fuudha warra giddarraa dhufanirraa fuudheeti ginda baratitti laaftoo garbaatti fideeti achitti gurgura akaakayyuun keenya. Kunis Gindabarat Jalduu akkasumas karaa naannoo kibbaa irraa Kolooboo yookaan Mannaagashaa sulultaa irraan Sandaafaa naannoo Roggeetiin Jibuutiitti gurgurama ture. Karaa Mitsuwaarraan galaana qaxxaamursanii hanga biyyoota Arabaa fi Awurooppaatti Jibuutii fi Zaanzibaar irraan immoo kaan gara Afrikaa kibbaatti gariin karaa Afrikaa lixaan garba ceesisuun biyyoota adda addaatti gurguraa turan. Mootii Saayila Sillaasee jedhamutu hojiinsaa hojiidhuma garba gurguruu daldala gurguruu irratti kan inni bobba'ee namoonnis gabaa xixiqqaadhaa fuudhanii itti geessu inni irratti mootiin sun egaa maallaqa guuraa maal guuraa garba eessatti geessa Ingiliz biyya Saudi Arabaatti geessa asitti illee namoota xixiqqootti baay'inaan laafa ta'utu gurgurama waan sadi gurguddootti fayyadamu warra kana tokko akka ispoortiitti itti fayyadamu itti bu'aaru inni lammataa shifaara qabdu immoo wajjin ciisuudhaan illee itti bu'aaru inni sadaffaan immoo leenjii fi hubannoo kennaniif waarshaa keessatti illee hojii akka hojjetu illee itti bu'aaru jira. Hammeenyi gara sinuuftatuun babal'attee saba keenya garaacha seente warri garba gurguru kun eenyu nee jettanii aangoo toggaasan aangoo qabatan san isaaniif ergama warri asii gara kibbaanitti haqee fidu kun dadhabaa garaacha kanatti gurguree geessee isaanitti kenna isaan immoo galaana diimaa geessu asinjeeti geessu darabee gurguramaa deema jechuudha hanga Sudaanitti geessanii gurguraa turan. Yoo nama kana garba kana kibbarraa gara Jimmaarraa Gindabarattirraa gara Maccaa kanarraa yoo oofan nama kophaa deemu yoo argan ittuma dabaluu jedhan. Yeroo dooniin akka shaqaxaatti fe'anii deemaniin kan garbatti gatanii dhume lakkoofsi hin beekamu kan Afrikaan alatti geessan kolaasanii sanyii kutanis gidirfama himuufuu nama dhibutu irratti raawwatame. Yeroon gabaa garbaa halkanii fi guyyaa geggeeffama. Guyyaa warra biyya biraatii fidan gurguru. Halkan immoo warra biyyaa kan qabantu jiraatuuf isa san gurguru. Yoo warri sun jabaa ta'ee ta'u maallaqa kennee baafachuu hin danda'a jechuudha qarshii kaffalee. Wajoofaa jedhama. Urufa wajoo kan jedhamu jira jechuudha. Dirree wajoo kan jedhamu jira. Wajoo jechuun kaffalanii fudhachuudha. Iddoowwan daldalli garbaa itti raawwatamaa turan laaftoo garbaa yookaan Gindabarat, laga garbaa bakka ajjeesanii jiraasitti gatan, goodaa garbaa Jalduu iddoo itti yeroo karaa deeman boqotan. Gindabaratirraa bakka har'a laaftoo garbaa jedhamu maqaan jijjiiran jedhama amma laaftoo seenaa moomaan jedhame achirraa fidameet as Sandaafaa gabaa lafa Roggee jedhamutti walitti qabamee haga galaana diimaa fi ergamaa ture jechuudha. Garboo Polisoo gabaa Roggee Sandaafaa aanaa Sooddoo Daacii toora Arsii irraa fiduun karaa dabarsuu Beeroo Buraayyuu Ashawaa Meedaa bakka itti garba walitti qabanii gara Gindabarat geessan Mannaagashaa yookaan Kolooboo bakka jiddugala garbaa awwaala garbaa Adaa Bargaa bakka jumlaan itti fixan. Kibba lixa Shawaa keessa lafa Garboo jedhamu jira har'a maqaan jechuudha warri achi dhufan ilma jira namatu akkuma horii kanatti magaalaan dhaabbattee gurguramaa ture jechuudha. Yeroo karaa oofan shiimida kumaan garba kuma oofu jedhanii waamu. Jimmarraa hiriira galchanii fidanii too gurguraa turan. Warri bitatoo maaliin bitamaa turedha namni kun? Faltii horii fa'aa kobota jedhamaa jechuudha. Kobota affaa bitattaa. Saandalli yookiin maddi ishiidhaan bitattaa. Wadala harreetiin jijjiirrattaa. Nama kana jechuudha beekaadha. Gara gabaa Gindabaratitti dhiyeessaa turan namoonni daldala garbaa geggeessaa turanis bakka buutotaa fi ergamtoota sirna mootota yeroo sana biyya bulchaniiti. Gochoonni hammeenyaa kan nama lubbuun jiru awwaalan hojii humnaa olii hojjechiisanii fi kanneen cigaasisaa ta'an kun nama akka namaatitti dhalatanii akka namaatitti jiraachuu qaban malee akka horiitti waan hin taane waan hin malamne irratti raawwachuun baay'ee cubbuudha. Isaan nu raaka maalirraa ka'anii raawwataman jennees maanguddoota kana gaafanne isaanis halagaan nutti bita Oromoo namoota gurguddaa qabatee ittiin biyya kana bituudha jecha Fiitaraarii Baalan Baraas kana jedhee maqaa gurguddaatti kenna. Isaan eenyurraa fudhatan warra halagaa kanarraa fudhatan gara jabummaa akkasii warra halagaa kanarraa fudhatanii tumtuu isa jedhan fugaa faaqii isa jedhan gadaantummaadhaan ilaalanii mataa isaatiin tumtuu faaqii otoo hin taane qottuu hudduu dhoqqeetti intala keenya heerumsiisnu han jedhan jiru. Tuffiin kun isaanumarraa ka'ee hawaasa keessa faca'ee hawaasni wal tuffachaa deema. Ka'umsi waan kanaa sagantaa alagaa akka ta'e barree jechuudha.
waaqeffataan jiruu waan jiraat hin jijjiiru jiruun dhala namaati waan jiraan diinagdeedha waaqeffataan nama bitee nama gurguru. Uummanni Oromoodha jiruuf jireenya isaa keessatti uumaadhaan barnoota qaba barnoota isaatiin bobba'eetti gala. Tajaajila barbaachisu kamiifiyyuu sagantaa diinagdee ittiin horatan kan ittiin fooyyeffatan akkasumas nyaataafis ta'ee tajaajiloota biroof dhala namaa osoo hin taane beeyladatti fayyadamu dhala namaa bitanii gurguruun sagantaa warra abbaa Oromoo keessa hin jiru. Dhala namaa bitanii gurguruun hin jiru gooftaa giiftiin hin jiru dhalli namaa nama walqixxummaadhaan jiraata ka jedhu barree jechuudha. Ergamaan guddoonni biyyaatis gochi kun warra darbaniin raawwatamuu isaa ragaalee argaa dhageettiitiin mirkaneessanii booda warra maqaa garboota itti maxxansuun dhumaatiin irra ga'ee awwaalcha dhabaniif awwaalchi taasifame. Daabaa nutti taate biyyi kun rakkateera rakkoodha jedhee gumaa isaanii baasuudhaaf uummanni asitti maanguddoonis dargaggoonis wal ga'ee wanni isatti dalagamanii mul'attiinni maanguddoonni danyanii beekaami nu mirkaneessaniimi awwaala isaanii kunoo qootiyoo sadii akka dhaabbata dhiibama akka nu godhan isaan gaafannaati amma jabaan. Oy 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 biyya too biyyo nagaa biyya too biyyo nagaa biyya too biyyo nagaa biyya too biyyo nagaa agata dura nagaa. Lamata irratti awwaala garbootatillee goonee jechuudha. Gaafa immoo jimaata awwaala warra gabra jedhamu namni ukaa garbaa keessatti guddan hin jiru aannan isaan raasan dhadhaa isaanii nyaate harka isaaniitiin daakanii namni nyaatin hin jiru beekta. Akka namaatti miti akka beelladaa gaditti ilaalamanii harreen kunuunsa qabu harree dugdaabii dugdarra buusanii akka dugdi ishii nuran eegeeshii jala moofaa maranii akka eegeenshii nyaatan kunuunfamtee yeroo galte nyaachi kennameefi bakki ciisaallee kennameefi kunuunsa qabdi harreen illee harreen har'a feete borumfeet boru haara galfat garba warri jedhamu kun sa'aatii 24 dubartii yoo taate halkan daakaa bulti guyyaa waan biraa yookiin maasaa hojjetti yookiin waan biraa hojjetti galgala keessummaan hin dhabamu qe'ee baalabbaataa kana luka nama dhiqxee irbaata namaa laattee wafciitti jetti hambaaburri hin daakne daak ba'aan ishiirra jiru guddaadha halkan kana hirribni hin jiru boqonnaan hin jiru kana keessa turan. Akaakoo keenya jira akkoo keenya jira miti gara haadha keenyattiin yookiin gara abbaa keenyattiin namni waasan harka jarasanii dugda jarasanitti baatamee toon guddatu hin jiru jechuudha. Hawaasa bal'aa kanallee gaafannaan hin jiru dugda isaanitti guddannee jedhanii jechuudha. Kanaaf awwaala jarasanillee taasifnee jechuudha. Garbaaf garbitti akkasitti daangaa darbanii fayyadaman kana waan hin taane godhu itti fayyadamuu bira darbanii ajjeesuu jira qalawwitu jira cubbuu ta'uusaa erga hubanne abbaan gadaa cubbuu kanaaf immoo falli maaliin ofirraa dhiqna amma sangoota sadii sana qaluun fala baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisu jechaadha. Midhaan garbootarra ga'e odeeffameetuma iyyuu hin dhumu namaa gad horii gad beelladaallee gad humna isaanii jaalatama malee namni eenyuma namummaa isaanii hin jaalatu. Miidhaa filaa uumama lafa kanaatirraa uummanni Oromoodhaa akka walirratti raawwachaa ture waggaa silaa waltajjii irra illee haa ta'u yaada manguddoota keessaa bahu wanti kun waggaa mirkanaa'u namuu haga mimmaan qabachuu fi namni mataa naga nama dhukkubuu ga'ee jechuudha. Ta'iin ta'aa ture sun qorannoodhaan adda bahee yoo ibsi godhamu namni hundi boo'aa ture. Waxabajjii 4 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa hawaasa maqaa Joojuu Waata Dhugaa Tumtuu Faaqii fi Shammaaneetti maxxansuun dhumaatiin irra ga'eef awwaalcha taasisaniin booda waxabajjii 6 bara 2018 ammoo guyyaa gumaan Joojuu itti baheedha. Rakkoo barbaadaan oolle maaltu gadi nu deebi maaltu namaa gadi nu godhi jechaan oolle argamteen rakkoo Joojuu jedhamee rakkoo gabra akki godhanutti himamee awwaalli isaanii hundi godhamee sangaa jahaati qalamee deeggaddaaf qalee idduu nyaadhamee jechuun awwaala jarasanii fixannee tatti'aa toore gumaa jarasanii horii wali qabame. Oy 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 biyya too biyyo nagaa biyya too biyyo nagaa biyya too biyyo nagaa. Wajibu kujibu wanni sanutti akka dhabamte Oromoon jechuu jira nutirraa fuuna itti sanyina miidhaasan ammarraa qabee hafee dhaloota keenya ta'uun beekamee intalatti kennuufis irraa fuudhuunis waliin jireenyi qooda dhalootaa walii qabaannee kabajaadhan
akkuma lammii kamiitittu wajjin jiraachuu qabna. Gaafa sanbataa guyyaa itti gumaa juujuudha kennameedha jechuudha. Yoo yaalamne malee lafti kun lafa dhiigan badde dachiin tunkaa dachii irratti miidhaan gaggeeffamaa ture. Warri miidhame kun illee lubbuu isaa waan dabarteef lafee fi foon isaa immoo awwaalamee too lafa kana waan jiruuf lubbuun namaa yoo baatu gubbuma kana irratti hafti. Ayyaantummaa isaanii nu argiti. Inuma nu dhaga'u waan ta'eef miidhaa guddaa waan qabuuf dachii kanarra nagaadhaan akka jiraannuuf dhaloonni akka walii galee waliin jiraatuuf akka qacceen teenya lafa kanarratti fufnee taasisa jennee waan kana gaggeessine jechuudha. Aanaalee yookaan immoo gandoota uwwisa giddugala kanaa qabu hundarraa hirmaatanii qophii sagantaa irratti argamanii jechuudha. Akkasumallee wanni silaa gartee mataa irra dhangala'ee miilallee hanqatu jechuudhaan giddugaloonni biraatis akkuma dhaabbataattu keessa jirra jechuudhaan gaafa silaa qophii sirna kanaa nu wajjin hirmaachuudhaan sirni kun silaa akkaataa saniin hawaasa bal'aa Oromiyaa guutuurraa namni dhufuudhaan sirni sun gaggeeffamee jechuudha. Oromoon amantii garaagaraa qabaachuu danda'a. Garuu immoo miidhaan kun akka Oromootitti nurratti gaggeeffamee jechuudha. Irbuun tun akka Oromootitti nu miidhaa jirti. Amantii adda addaa qabaannullee lafeen teenya takka foon keenya tokko amantii adda addaa qabaachuu dandeenya jechuudha. Amantii baruu jijjiirrachuu waan dandeessuuf lafee fi immoo jijjiiruun hin danda'amu jechuudha. Lafee fi waan jijjiiruun hin danda'amnee fi hawaasni Oromoodhaa dhimmi kun dhimma waaqeffataa qofa waan hin taaneef dhimma amantii waan hin taaneef dhimma hawaasaati dhimma saba Oromoo waan ta'eef akka Oromootitti sagantaa kana qopheeffannee jechuudha. Qorannoo godhamaa tureen hawaasa kana maqaa garaagaraa itti maxxansuun qabeenya saamaa turuun gabaafamee ture. Guyyaa kanas sirni gumaa juujuu raawwatame. Bu'aan burquuf dhaloonni irra gubbaana jiraatu fayyaadhaan wal laga'uudhaan wal jala yaa'uudhaan akka jiraatu godha jennee bu'aa kanaaf sirna kana gaggeessaa yookaan immoo qopheessine jechuudha. Kanaaf bu'aa yaala kanaa akka waan keenyatti deebinuuf nu gargaaraa jechuudha. Dachee kana gubbaa bifa nagaa qabuun akka jiraannuuf. Kanaan gizee sadii dhufuu kiyya kana agarre nama kanaa duubatti deebi'ee biyya abbaa ofiitis lafa ofiitis handhalanne. Duguugamee falli kanaa olii jira jedhamee akka yaadamnetti fala cimaa Oromoota tokkoomsa Oromoota iddootti deebisa abbaa qabeenyaa taasisa abbaa jireenyaa taasisa falli kaawwame kun hedduu kan nama gammachiisuu fi warra kana qopheessellee akka galatoomanii fi akka jajjabaatan kan taasisudha. Waaqayyo isaanaa guddisu ammallee qajeeltoo isaanaa yaaddisu nu haa jiraatanii haa kabajamanii jedha. Kan nu fayyaduuf zarii keenya uumaa keenya akka jennuuf akka gallee ta'ee kanaa fudhannee galleetti eebba fudhannee akka gallu. Akka lammata juujummaa nutti hin deebine akka qaroma hojjennu akka baanuu bahu akka zariin keenya farga kana jalaa baanu wallaalli sunu akka durraa dhiqamu waan jedhan faloo go'annee jecha. Sagantaa yaalaa haala kanaan raawwatame adda. Sabab isaas akkaataa yaala warra abbaa Oromootti dhugaa himanii warra darbeef gabaasa godhanii dhaloota amma jiruu fi egeree dhalatuufis jireenya qananii taasisuudha waan ta'eef amma dura namuu wanti rakkannuuf duubni keenya abaarsan dhabu jedha. Sagantaa of ta'uu osoo alagaan jireenya uummata keenyaa hin diiginiin duratti ture irbuu eeggatanii kabajaa fi mirga namummaa waliif eeguun jiraataa turre akka jabeeffannu dhugaan akka nama fayyiftu barree wal barsiisuun akka ittiin jiraannu jabeeffachuu qabna. Of dura waan islaamutti dhaabnu dhaloonni kun karaa islaama dura dhaloonni kun adda faca'ee rakkoon adda addaa nu galee wal gurguruutti seenee maqaa wal balleessuutti seenee wal xiqqeessuutti seenee waan waasan jalaa nu baraaruu danda'u waan ammeenya akka maduraa silaa dalagamaa ture sun lafarratti deebi'ee too akka dhaloota keenyatti boruu sirbuun taane wanni nu baraaruu danda'u galma warra abbaa Oromoo galma amantii waaqeffannaatti galee namuu galma ofii jabeeffatee barnoota amantii waaqeffannaa barachuutu baraaraa jennee kana dhamaaf jechuudha. Kanaafuu namuu galmatti galee sagantaa of ta'uu barsiisuu hojiirra oolchee ittiin jiraachuutu fayyada. Dhaamsina ni qabu. Injiraali akka tafkiittan utaalaa jettee jilbaa cabdee jedha. Raachi immoo akka kormattan bokkisettee bokoktee dhooteedha. Kanaaf yoo ofirraa goran rakkoo waan ta'eef of ta'uuf furmaata saba Oromootiif hin jedha. Manni Oromoodhaa of ta'ee waltaananii jireenyi isaadha barnoota kanaan lubbuu horatee lafa kanarra deemuu dandeenyanii dhibdeewwan garaagaraa sanii furmaata itti argateetoo akka uumaan ganama uume sanitti jiraachuu ni danda'a. Kanaafuu manni Oromoodhaa of ta'ee wal ta'ee wajjin jiraachuudha qaba. Ogeeyyii fi uummata maqaan garaagaraa itti kennamuudhaan lafarraa dhuman miidhamnii fi tuffiin irra gahaa ture kan lubbuun darbe ayyaantummaan isaanii nuuf haa tolu jechaa kan lubbuun jiraniif immoo kana booda ilaalcha sirrii fi walqixxummaan akka dhala namaa kamiittuu kabajamee fi jireenya hawaasummaa kamiiyyuu irraa akka hin dhorkamne maqaan duraan hammeenyaan kennameefis akka irraa kaafamu irratti walii galameera. Kanaan booda inni darbe isa dhufutti tiif kanne akka jiillee maqaa kanallee jara kanarraa kaafne amma kanaan booda abalu garbichaa abalu faaqiidhaa
abalutumtuudha irraa kaafne irraa fuudhaaf heerumni sun deebi'ee maqaa garaagaraa walitti moggaafnu kana walirraa dhaabne nu hunduu barnoota abbaan gadaa nu barsiise keessa dhaabbannee laallee fuula dhala namaatiin wal kabajnee waliin jiraannee fuudhaaf heeruma gaggeeffannee akka walitti makamne sanyii tokko akka ta'an wal hubannee jireenya akka wajjin gaggeeffannuudha jechuudha. Asii gallee dhaloota keenya barsiifne nullee abbootiin dhaloota keenyaa dabarsinee too akka fuulduraa nageenyi kun itti nuufuuf yakka kana akka ittiin deebin nutillee abbootiin hammi jirru kun fuulduraa waan kanatti akka hin deebine adaraa jedhee kana dhaamuun barbaada. Hammeenya hoo godhan immoo hammeenyumatu nama dhaala waan ta'eef warri har'a lafa kanarra jiru akka hammeenya hin raawwanne jaalala nagaa qananiidhaan lafa kanarra akka jiraatu. Warra garbummaa akkasii ilaalcha sana qaban ammallee ilma namaarra sanyii irratti horii irratti cubbuu godhuun barbaachisa kan hin taane fi fuulduramatti illee midhaanuma isaarlee ilaal dhaluma namaallee akka dhalasaatti ilaal akka obbolaatti akka haadhaatti akka abbaaf ilmaatti waliin jiraachuu qaba malee dabni sun nu keessaa baduu qaba. Maanguddootni fi hirmaattonni sagantichi baay'ee kan isaan gammachiisee fi jireenya fayyina kana booda jiruuf abdii cimaa kan kennuuf ta'uu calaqqisiisa jedhan. Wanti akkana isaan gammachiise immoo dhibdee dhaloota jaanjesse kan baroota dheeraaf falachuuf tattaafachaa turanii bakkaa fi akka itti furmaata argatan dhabanii itti dhiphachaa turaniif har'a guyyaa galma warra abbaa Oromoo dhugaa waan baasaniif hojii ilmaan isaanii irraa dhalatan hojjetaniin fayyinni waan argameefi. Umurii keenyatti gaa waanoon kana har'umaa agarree kun immoo gaafuma galma kanaatti guyyaa kana agarree jechuudhaani miira akkanaatu gaasila biyyarraa yookaan immoo hawaasa hirmaateerraa illee mul'achaa ture. Koreelee yeroo fayyina kanarratti baatii afuriif hojjechaa turanis haala ture akka kanaan ibsu. Qophiiwwan silaa barbaachisu bakka silaa caalaa silaa nama simachuu danda'u yookaan immoo hawaasa silaa hirmaachisuun san nu qabachuu danda'u dukkaana haa ta'u afata haa ta'u waa silaa immoo tajaajila namaa sirnoonni kun akka silaa guyyaa sadii as turru kana keessatti waan namni nyaatee dhugumsa qopheessuudhaani bifa bareedaa fi hawwataa ta'een sagantaa kana xumurree jechuudha. Barsiisaan amantii waaqeffannaa Dagalee Abdiisaa rakkoo ulfaataa kana furuu isaatiif umrii fi haamilee haaraa haalaatuuf jechuun eebbisan. Umuriin isaa nu badheeratu umuriin haaraa nu jedha. Umuriin haaraa jedha. Umuriin haaraa jedha. Waan goonuuf hin qabnu. Warqeen yoo jiraate silaa warqee biyya keenyaa kana tuffisne isaaf warqeen isin malee waan warqee gurguramutu warqee miti isaaf. Dhugaa dubbachuudhaaf bu'aa bahii umurii ammanaatiin abbaan gadaas lafa fagoo kanaan dhufanii Oromootaaf fala ta'a, Oromootaaf qoricha ta'a, fayyina ta'a, yaalii ta'a jedhanii dhamaamuunsaa baay'ee namatti tola. Akkuma dura jedhee akkuma waliigalaatti dhaabbanni kunis kana qopheessee Oromoodhaaf fala kaa'uunsaa dhuguma ilma Oromooti. Nama Oromoodha quuqamuu fi nama Oromoodhaaf fala barbaadu waan jechisiisuuf hedduu kan nama gammachiisu. Darbee immoo gadaa imaanaa warri abbaa Oromoo itti kennate eegee kadhaloota biraan ga'uuf har'a lafa kanarra jiru kana biraan gahee bu'aa isaa dhadhamnee arguu keenyaaf haa galatoomu jechuun barbaada. Ijoollee galmaa kana qindeessanii kanumayyuu argatanii umurii kana nuti warri gurguddaan otoo teenyu namni umuriin cimee otoo jirru mataa isaaniitiin xaaranii nama kana nuu godhe ijoollee galma baay'ee nan galateeffadha ulfaadha. Baay'ee ana dinqisiise dhugaa waaqayyooti jaarraa mana dheeratu maanguddoon beektoonni otoo jiru hayyuun meeqa otoo jiru ijoolleen keenya kun dhimma kana gadi bu'anii ilaalanii buusanii baasanii dhamaatii fi kaka'umsa mataa isaaniitiin Oromiyaa hundarra naanna'anii gabaasa kana funaananii maaltu falaa mee maanguddoonoo maal jedha ummanni keenya maal jedha beekaa wallaalan maal jedha jedhanii sagantaa kana qopheessuun waan ajaa'ibaati anaaf dhugaadha waanan tasuma haala kanaan hin deemu jarri kun fala nuu kaa'u jedhee waan hin yaadne fi na gammachiisudha jechaadha. Maanguddoonni keenya milkaa'ina yaala kanaatiif dadhabne odoo hin jedhin deddeebii hedduudhaan aarsaa barbaachisu kaffalanii sirna kana milkeessaa akka turanii fi galatoomaa jechuun hin barbaada. Biyya too biyyoo nagaa.